ta'anii mootummaa kana waraanan akka uummataatti uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Oboon hoo yoo jarri kun deebi'anii kan Finfinnee qabatan taate hireen Oromoo maal ta'a jettee yaadda? Oromoon abbaa biyyummaa isaa gonfatee nagaan Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa ni jiraata jettee yaadda? Kun gaafii guddaadha. Gaafii guddaadha. Ni ta'a hin ta'u maal taana kan jedhu kanarratti barreeffama dheeraa qopheessaan jira. Barreeffama akka kanaa dheeraa marii bal'aa. Kun gaafii akkam barbaachisaadha. Gaafii mataa Oromoo hunda keessa jiru akka ta'e nan beeka. Ammatti hin deebisu barruu bal'aadhaan barreessee san booda yeroo fudhannee bal'inaan irratti mari'annaa jechuudha. Gaafii akkam barbaachisaa. Gaafii namuu itti yaaduu qabu. Gaafii Itoophiyaadhaafis Oromoodhaafis konsikwensii guddaa qabu waan ta'eef tuttuqee bira darbuun barbaadu garuu akka gaafiitti isin mataa keessa kaa'adhaa irratti barreessaan jira. Guyyoota muraasa booda maxxansee san booda bifa kanaan irratti mari'anna. Gaafiin sadaffaa Ijiptaan gahuu nu sodaachisaa diina keenya hunda nurratti hidhachiisaa jiraatti. Nuti waan ittiin sodaachifnu harkaa qabna moo sodaachisuuf ni sodaanna kan jedhu. Ijipti wajjin wal dhibdee dantaa qabna. Fundamental conflict of interest qabna. Isaan bishaan Abbayyaa irratti olaantummaan deemuu barbaadan, bishaan kan akka nu fayyadamu barbaadan, kana nu dadhabsiisuudhaaf akka nuti mirga bishaan sana irraa qabnu hin fayyadamneef tooftaa sadii fayyadaman. Bara dardara ta'e irraa kaaseen barreessaa ture. Bara 2009 jechuun waggaa 14 irraa kaasee barreessaa ture. Tarsiimoo sadii fayyadaman. Tokko jeequmsa keessoo Itoophiyaatti eegalu keessatti wal waraansa keessoo Oromiyaa Itoophiyaa keessa jiru hammeessuu tokko. Itoophiyaa fi biyyoota ollaa isii walitti buusu yookiin immoo walitti buusan bu'an walitti buusan hammeessuu. Sadaffaa hawaasni addunyaa, jaarmaaleen addunyaa, biyyoonni addunyaa humna qaban gama dinagdeetiin akka nu gargaarre gama dippiloomaasiitiin nu moggeessuu nu dadhabsiisudha. Sadeen kana keessaa lamanutu ofitti bana. Lola keessoo dirreen siyaasaa dhiphatee namni gaafii siyaasaa isaa qawweedhaan kaasuun deemuu isaatitu Ijiptiif carraa kenna. Waan tokko waliin sabnu. Humni riphee lolaa ta'ee qawwee kaase tokko dhiheessii isa barbaachisa. Haga fedhe Jawaar asirraa lallabee abaareef humni riphee lolaa ta'e tokko dhiheessii meeshaa isa barbaachisu tokko fudhachuun isaan oolamu. Sheexanni illee of deef inni fudhata. Bara Haayila Sillaasee irraa kaase riphee loltoonni Itoophiyaa keessatti dhalatan gargaaramaa turan. Baandaa hattuu jechaan ooluu dandeenya. Garuu Finfinnee irraa akka inni hin jiraanne gaafii siyaasaa isaa karaa nagaatiin akka hin geggeeffanne ukkaamsite yoo dhiira taate bosona dhaqeeti naan loli jetteeni gaafa bosona dhaqee qawwee kaasu qawwee mintoof lamaan nan mo'attu jetteeni filaashiin barbaadadha baazuqaan barbaadadha gaafa jee cinaa yoo laalu hoodhu ka jedhu neen jara jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan saaxilamummaa Ijiptiif qabdu irra aanuu akka barbaadu taate lola keessoodhaa dhaabuu danda'uu qabdi jechuudha. Lola keessoodhaa dhaabuu Itoophiyaa keessa riphee lolaan akka hin jiraanne kan humnoota gara riphee lolaatti fincilaatti qabsoo hidhannootaan akka fincilan kan godhu zabana Haayila Sillaasees mootummaadha, zabana Dargiis mootummaadha, zabana Ihaadeegis mootummaadha, zabana Biltsiginnaa kanas mootummaadha jechuudha. Kanaaf falli jiru biyya dimokiraatessuu sirna garaagarummaan siyaasaadhaa xarapheezaa gubbaatti xumuramu ijaaruun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana kan nu barbaachisu. Biyya ollaa wajjin biyyoota ollaa wajjin hariiroo nu qabnu hariiroo doorsisuudha, hariiroo moggeessuudha. Dhugaa dubbanne yeroo baay'ee biyyoota ollatti siyaasa keessootii jecha biyyoota ollaa wajjin walitti buutu jira jechuudha.